Fana Media Corporation irraa sagantaa keenya Afaan Oromoodha kan isin daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya kabajaaf jaalala bakka jirtanittis nagaa jennaa sagantaan keenya Afaan Oromoos dafinoodha hanga Jumaataatti wiixataa hanga Jumaataatti sa'aatii 10 hanga sa'aatii 1tti kan isin faana turu ta'a roobii dhimmoota garaa garaa irratti sa'aatii 10 hanga sa'aatii 11tti kan irratti mari'achaa waliin turu ta'a ifa dalasaa fi obsee kaasa'uun as istiidiyootti argamne irraa arras dhimma Marii Biyyaalessaa irratti waa kaasaa waliin turuuf jechuudha sinis hanga xumura qophii keenyaatiin daawwachaan faana turaan isiniin jedha. Egaa keessayyuu har'ammoo mata duree tokko ka'umsa kan godhan egaa biyyi keenya Itoophiyaan mari'achaadha kan ishiin jirtu erga marii galee guyyoonni bubbulanis ammas darran jabaatee mariin gaggeeffamaa kan jirudha. Kanaaf dhimma Marii Biyyaalessaa irratti qabxiiwwan adda addaa kaasnee kan mari'annu Itoophiyaan mari'achaa jirti yeroo jennutti Itoophiyaa kallattii arfanuun sabaa fi sablammoonni kun uummattoonni Itoophiyaa wal gaanii dhimma biyya isaanii irratti dhimma egeree biyya isaanii irratti dhimma dantaa biyya isaanii irratti naaf mala naaf ta'a dhimmi kun dalaala jechuudhaan kallattii adda addaatiin hawaasni qaamoleen hawaasaa abbootii amantaa manguddoota haadholii akkasumas qaama miidhamtoota dargaggootaa fi kutaalee hawaasaa adda addaa keessatti kan argaman walitti dhufuudhaan dhimmicha mari'achaa kan jiran ta'uu isaati. Egaa mariin eegalee bubbuleera marii kanarratti hawaasni qaama hawaasaa garaa garaa irraa bakka adda addaatti bakka bu'uudhaan as magaalaa Finfinneetti walitti qabamanii dhimmoota garaa garaa irratti walitti mari'achaa jiru. Dhimma biyyaa irratti nageenya biyyaa irratti misooma biyyaa irratti gama kamiin haala kamiin waliin mari'annee furmaata biyya keenyaaf fiduu dandeenya misooma biyya keenyaatti fufsiisuu dandeenya isa jedhu irratti qaamoleen hawaasaa dubartoonni abbootiin amantaa abbootiin gadaa akkasumas dargaggoonni fi dhaabbileen siyaasaa dhaabbileen paartilee mormitootaa irratti argamuun kan isaan waliin mari'achaa jiranidha. Mariin kun egaa guyyoota muraasa fudhateera kan isaan waliin mari'achaa jiranii kana keessatti egaa adeemsa marii kana keessatti miirumti naannoo sana jiru adeemsi naannoo sana jiru Itoophiyaa guutummaa irraati kan walitti dhufanii sabaaf sablammoota garaa garaati iddoo tokkotti dhufanii gaafa dhimma waloo isaanii iddoo tokkotti fidanii waliin mari'atanii inni sabni biraan rakkoo mataa isaatii fidatee dhufa inni biraanis fidatee dhufa iddoo tokkotti fidanii rakkinni koo hanqinni koo isa kanadha isa kanarratti furmaatan barbaada jedhanii waliin gaafa mari'atanii tokkoffaa dhimma marii sanarratti rakkoo walii isaanii baruu danda'u wal baruu wal hubatu miira isaanii wal hubatu obbolummaan keessatti uumamaa kana keessatti sigaa wantoota baay'ee waliin deemsisuu danda'u namoota hedduudha achirratti kan hirmaatu waan ta'eef kana keessatti egaa adeemsa marii biyyaalessaa kana keessatti rakkoolee siyaasaa mootummaa hawaasummaa fi seenaa biyyattii keessatti uumaman irratti mari'achuun waliigaltee biyyaalessaa nageenya waaraa fi sirna siyaasaa tasgabbaa uumuu fi kan gaggeeffamaa jirudha egaa mariin biyyaalessaa kun jechuudha. Keessayyuu egaa komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaadha egaa adeemsa kana qindeessuudhaan kutaalee hawaasaarraa qaamoleen adda addaa dhufanii dhimma rakkoo siyaasaa yeroo jennu keessatti adeemsa bulchiinsaa keessatti rakkoon garaa garaa jira akkasumas gama mootummaatiin maaltu jira gama hawaasummaatiin immoo maaltu jira dhimma hawaasummaatiin wal qabatee hawaasa keessatti wantoonni hawaasa walitti buusuu danda'an maalidha hariiroo hawaasummaa keessatti akka hawaasni waliin galle dhimmoonni jiran maali dhimmoota akkamiiti isaan dhimmoota akkasii kana edda ajandaawwan adda baanii ajandaawwan ifoomanii booda ajandaawwan kanatti sadarkaadhaan mari'atamaatii dhufe sadarkaa aanaarraa ka'e mariin kun sadarkaa aanaatirra sadarkaa gadiirraa ka'e mari'atamaa dhufe amma sadarkaa kanatti gale as keessattis immoo garee tuuta 10 irraa kaasee akkasitti deemamaadha kan dhufe jechuudha. Kanaaf egaa ajandaawwan qophaan kana irratti egaa marii garaa gaggeessan yeroo jennutti dhimmoota siyaasaa hawaasummaa fi seenaa keessatti fakkeenyaaf amma seenaa keessatti wantoota waliin galle yoo jiraate dhimmoota sana kaasuudhaan kan irratti mari'atan jechuudha. Kanaaf egaa hirmaattonni akkam turanii haala kamiitiin mari'achaa jiru naamusaan mari'achaa jiru wal dhaga'uudhaan mari'achaa jiru wal mormiin jira marii tokko gaafa gaggeessitu yaadota adda addaati kan kaastu yaada ati kaastu garuu ofitti amantummaadhaan yaada kee kaasta ijaa yaada kee kaasteef dhiibbaan adda addaa sirra ga'u mariirra jirta waan ta'eef immurmitaa inkaastaa indubbataa infalmitaa kun akkasaa ta'u kun akkanaa ta'u yaadota jedhan hedduu maddisiifama jechuudha. Kana jechuun hawaasichi aadaa marii qabu achi as ufteerraa darran gabbifatee dhimma biyya isaatirratti mari'achaadha kan inni jiru. Kun immoo aadaan marii nama achitti gaggeeffamaa jiru yoo ilaalte namoonni kutaalee adda addaa irraa walitti dhufan aadaa walii afaan walii safuu fi duudhaa walii baraa dhimma biyya kootirratti maaltu narraa eegama. Biyyi keenya Itoophiyaan
biyya sabaaf sallammoota hedduu qabdudha. Kanaafuu egeree biyya keenyaatiif amma nurraa eegama. Nuun amma dubbachuu qabna, nuun amma hojjechuu qabna jechuudhaan kutannoon jiru gaariidha. Tariyaati sigaachi itti badarbee qophii maatii waliin itti fi malte turte miira jirullee namoota adda addaa gaafachaa turte akkamitti ilaalte? Akkuma qophicharraas arginu yeroo garaagaraattis qophii garaagaraatti akka ilaallu miirri achi jiru obbolummaa wayiitu jira gaafuma shaayii buna jechuudhaaf gadi ba'an illee hundumtuu akkaataa isaanitti wal dubbisan akkaataa isaanitti wal simatanii walitti fiiganii wal dhungatanii eessarraa dhufte garamirraa akka meedhanii gaafsaa wal gaafatan miira obbolummaa wayiitu iddoo sana keessa jira. Wanti jirus immoo rakkoo walii hubachuu inni kun rakkoo akkasii qabaalaata kanarratti furmaata maalii fidu laata kan sabi biraan irratti mari'ate gaafanni sababii tokko rakkoo naannoo isaa jiru rakkoo iddoo isaarra jiru gaafanni fidee dubbatu isa kanarratti furmaata maalii fidu waliif hubachuu wal dhaggeeffachuu rakkina walii irratti furmaata waliif fidu miira sana jira achi keessatti wanti jiru wanta obbolummaa wayiitu isa dur akka biyyaatti sabaaf sablammoonni garaagaraa biyya keenya keessa jiru garaagarummaan keenya tokkummaa keenya miidhagina keenya isa jennu qabatamaan iddoo sanatti waan argame wayiitu jira maaliif akka istii walitti dhufanii gaafa mari'atanii miirri fagoorra teessee kan abaluu etteenatti dhageessuu fi innati iddoo tokkotti teessee immoo rakkina walii irratti waliin mari'attee furmaata fidduu hiika addaa qaba waan ta'eef kun wanta achi keessa jiru waan nama gammachiisu waan namatti toludha. Ammayyuu mariin achi keessa jiru tokkummaan achi keessa jiru wantoota isaan kaasan rakkoo biyyattii keessa jiru sana tokkummaadhaan mari'atanii waloodhaan biyya isaanii keessatti furmaata fiduuf wanta jiru waanuma gaariidha jechuudha. Ammas egaa mariin kun itti fufeema jira. Keessattuu akkaataa Itoophiyaan ittiin mari'achaa jirtutti qaamoleen adda addaa hawaasni kutaalee adda addaa argamanii fi dhaabbileewwan adda addaa dhimma kanarratti hirmaatan hedduun isaanii baay'ee kan sajaa'ibu akkaataa Itoophiyaan amma ittiin mari'achaa jirtu kun biyyoota Afrikaa biraatiif illee fakkeenya ta'aa akka jirudha. Kanaaf Itoophiyaan amma kana yeroo amma kana keessatti yeroo amma kana kennanii lammiileen Itoophiyaa yeroo jira yeroo nama yeroo oomishaati yeroo oomishniitti qonnaatti gaggeeffamaa jirudha. Hojiiwwan adda addaatu jira haa ta'u mana maatii isaanii dhiisanii dhimmi kun dhimma biyyaati na laala biyya koof har'a dhalootaaf amma dhaloota gariitiif amma barbaachisa waan ta'eef kana jechuudhaan egaa taanii ilaalanii akkaataan isaan ittiin mari'achaa jiran kun biyyoota Afrikaa biraatiif illee fakkeenya guddaa akka ta'aa jirudha. Hirmaattonni kan isaan kaasaa jirani egaa Itoophiyaan akkaataa kanaatiin mari'achuun aadaa marii gabbifachuun dhalootaaf murteessaa ta'uusaa kaasuu barbaanneeti. Egaa mari'atanii waliin biyya tasgabbiif nagaa qabdu dhaloota dhufutti tasgabbeessuu fi dhaloota dhufuuf biyya nagaaf tasgabbii qabdu ceesisuu fi amma abbootiin keenya hawaasni garaagaraa walitti dhufee mari'achaa jira kana keessatti egaa gaheen nama hundumaayyuu murteessaadha warra mari'achaa jiru duwwaatu hin ta'in namni hawaasni bakkee jirus marii kana bakkaan ga'uuf gahee nama hundumaati waan ta'eef dhimmuma kanarratti immoo dubartoonni marii kana keessatti gahee maalii qabu maal gumaachaa jiru isa jedhu gaheen dubartootaas guddaadha waan ta'eef dhimma kanarratti kan xiyyeeffate qophii addaa tokko qabna garuma isaatti ceenaa obsee kaasawanii fi ifaa dalasaa garuu gamanumaan nagaa isiniin jennaa nagaan nuuf tura.